Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Aappii akkasuma maamiltoota chaanal yuutuubii kiyya nageenyitootan kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti isin akka qabdu yaa ilmaan Oromoota. Har'as viidiyoo bareedu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Meesan dura garuu osoo viidiyoo ittiin hin seenne dura warri hanga har'aatti peejii Kamaal Aappii laayikiin goone akka laayikootan kabajaan isin gaafadha. Kana gochuuf Facebook irra keessan irra seentu Kamaal Aappii jettanii haala kanaan barreessitu. Laayik bakka jettu tana al takka cuqa. Foolongi bakka jettu tana cuqaasuudhaan si faristi kan jedhu irra kaadha. Viidiyoolee barnoota hedduu qaban as jalaa ni argattu haaluma salphaadhaan jechuudha. Akkasuma chaanaal yuutuuba kiyya warri sabiskiraayibiin goone yuutuuba keessan irra seenaati. Kamaal Aappii jaa barreessa sabiskiraayibii kan jettu tana tuqa. Mallattoon alarmii hogguu isinii dhufte al takka cuqaasa. Waggoonaan viidiyoo takka gadhiise battalatti isin bira gaha. Sana booda viidiyoos kan jedhu kanarratti cuqaastanii viidiyoolee an gadhiise guutuu as jalaa argachuu ni dandeessan. Eegira haala kanaan viidiyoo an gadhiise takka ilaaltan booda haala kanaan jechuudha. Laayik bakka jettu tana al takka irra cuqaasaati laayik godha. Kanaaf egaa haala kanaan irraa fayyadama gara barnootichaatti as haa deebinu. Barnootichi keenya kanarraa waatsaappaan wal qabata. Waatsaappa keenya irratti fakkeenyaaf nuti hiriyaan keenya tokko footoo yookiin suuraa tokko hogguu nuuf erge gaalarii keenya irratti osoo gadi hin buune bakka nuti barbaanne bakka dhoksaatti akkamitti akka nuuf bu'uu danda'u isin garsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo gara garaatti namni suuraa yookaan dhoksaadhaan nu fayyadamuu dandeenyu jechuudha yoo nuuf erge garuu nuti namoota garagaraa hojii yoo jiraanne bilbila keenya namoota sanirraa dhoksuun hedduu namatti ulfaata. Kanaaf egaa gaalarii keenya keessa seenaa haaluma salphaan argachuu dandeenya. Akka wanti nuuf ergame sun gaalarii irratti gadi hin buune suuraa yookiin footoon sun gama nuti qofti beeknuun akkamitti gara faayilii keessatti akka bu'ee nuuf dhokatu akkamitti akka gochuu dandeenyu isin garsiisa. Kan biraa immoo siiting waatsaappii takkan isin garsiisa. Yeroo kana jechuudha namoonni hedduun gaafii takkana gaafachuu heddummeessitanii innis waatsaap keenya keessaa baanee itti deebuu dadhabne maali sababni jedhu jira. Kana yeroo baay'ee liinkii garagaraa namoonni haakaroonni isinitti erguudhaan iimeelii akkasuma lakkoofsa keessan haakisiin jalaa godhu jechuudha. Kanaaf akka namni tokko san bichaa miti hiriyaa keessan tokkotti yoo kennitan hiriyaan hundi amanamaa miti lakkoofsa keessanii haala salphaatti waatsaappii banachuu danda'a. Namni kamiyyuu yooniif haakis isin jalaa godhan akkasuma hiriyaan keessan tokkos yoo ittiin banachuu barbaade koodii amma isin cuuftaniin tana hanga argatanitti guutumaan guutuu lakkoofsa keessaniin waatsaap akka banachuu hin dandeenye akkamitti akka gootan amma isin garsiisa. Tanaaf obsaan hordofaa. Gara barnooticha jalqabaatti haaleen mee jalqaba gaalarii kiyya seenneeti isin garsiisa. Gaalariin seenna fooldara waatsaappii jedhu ni barbaanna. Waatsaap kan jedhu kun akkuma asirratti argitan waatsaap normaali waatsaap imeejiin 10 qofatu jira jechuudha. Ammaaf 10 qofaatu as keessa jira jechuudha. Mee gara duubatti haa deebinu. Erga deebine booda waatsaap biraatiin seennee mee garasitti waan takka ergine ilaalla. Gara sanitti waan takka ergine ilaalla. Mee wantoota lamaan kana gama sanitti haa erginu. Gama waatsaappa sanitti jechuudha. Akkuma argitan ergamee jira jechuudha. Kanaaf mee amma gara gaalariitti deemnee ilaalla. Gaalarii keenya seenna. Ammas fooldara waatsaappii san bira deemna jechuudha. Akkuma argitan amma 12 ta'ee jira. Lamaan amma ergame dhufee jira jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaan dhufa amma. Akka haala kanaan hin buune akkamitti akka gochuu dandeenyu isin garsiisa. Mee kana lamaan ni haqa. Akkamitti gaalarii kanarra akka hin dhufne isin garsiisa. Kana gochuudhaaf akkam goona seetan jalqabaarra faayil manaajara keenyarra seena. Kunoo isa kanarra seena faayil manaajara keenyarra. Erga faayil manaajara keenyarra seennee booda fooldara waatsaappii jedhu barbaanna haala kanaan. Kunoo akkuma argitan fooldara waatsaappii jedhu kanarra seena. Gara gadiitti buunee miidiyaa kan jedhu tuqna. Ammas waatsaappii imeej kan jedhu barbaanna. Kanaan booda asitti dhufnee tuqaa sadiin tana cuqaasna.
Setting kan jettu tuqna. Show hidden files kan jettu kana gara duubaatti irraa deebisna. Tana booda galta akka duubatti deebina. Amma sarara sadii kana tuqna. Create folder bakka jettu tana tuqna. Asirratti tuqaa barreessina. Tuqaa jechuun ishee tana. Sana booda no media jennee haala kanaan barreessina. Haala asirraa argitan kanaan tuqaa duubaan galchine no media jennee barreessina. Create kan jettu tuqna. Erga haala kanaan tuqne booda feetan akkanatti dhiisuu dandeettan yoo feetan ammoo sarara sadii tana ni tuqtu. Setting kan jedhutti deebitan. Show hidden files kan jedhu kana akkan harkistanii on gootu. Amma gaa as keessaa ni baana. Guutumaan guututti as keessaa ni baana. Erga baane booda gama WhatsApp biraatti deebinee mee amma ergine ilaalla. Kana haa balleessinu. Amma ni ergina. Haala kanaan barbaanneeti. Takka, lama, sadii, afur. Mee waa afaan kana itti haa erginu. Haala kanaan ni ergina. Hundumtuu seenee jira jechuudha. Mee gara gaalarii keenya haa deemnu amma. Gaalarii keenya irratti tuqaasna. Foldara WhatsApp jedhu barbaanna. Akkuma argitan kun amma hin dhufne jechuudha. Kurnan WhatsApp images isa duraa san malee amma dhufuu hin dandeenye jechuudha. Kun asirratti gaalarii irratti guutumaan guutuu gadi bu'uu hin danda'u jechuudha. Eessa arganna jettanii gaafachuun keessanii waan hin hafne. Faayil manaajara keenya irra baana. Difama. Faayil manaajara keenya irra seenna. Erga seenne booda internal storage kan jedhu tuqaasna. Foldara WhatsApp jedhu barbaanna. Irratti tuqaasna. Media kan jedhu irratti tuqaasna. WhatsApp image kan jedhu tuqna. Kana booda gaa haala salphaadhaan asii argachuu dandeenya jechuudha. No media jennee kan dhoksine san kun haala asitti argitaniin fotoodhaan arfana nama erge asitti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa foldara kana halluma reef haala kanaan asirratti tuqtanii setting kan jedhu tuqtanii kana yoo akkana deebistan foldarichi ni dhokata. Kana yoo akkana deebistan foldarichi ni mul'ata jechuudha. Haala kanaan kan gaalarii keessan irratti akka hin seenne haala kanaan dhuunfachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf gara barnootichi lammachaatti haa deebinu. Normaal WhatsApp jedhuun maal isin agarsiisa? Dhiifama. Isarra seenna. Kana booda gaa asitti sarara sadii kana tuqna. Setting kan jedhu tuqna. Account kan jedhu tuqna. Two step verification isee jettu tanarra tuqaasna. Enable kan jettu tana tuqna. Kana booda gaa asitti koodii hin daganne jaha itti galchitan kan hin daganne isin fakkeenyaaf amma akka fakkeenyaatti agarsiisa haala kana itti galchi. Isuma irra deebitanii itti galchituun kanuma itti galchitan kan haala kana erga galchitan booda email keessan itti galchitan. Email keessan itti galchuun maaliif isin fayyada? Yoonii fi koodii amma itti galchitan kana kan dagattan ta'e isinuu gara biraatti hin bantan yoo ta'e kooda kana dirqama beekuu qabdan. Yooniif kooda kana dagattan email kana fayyadamtanii kooda biraa isiniif jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf kooda galchuun isin barbaachisa. Ana amma fakkeenya isin agarsiisuuf waan ta'eef skip jedhee keessaa ba'a. Erga haala kanaan bahe OK irratti dhayaa. Gara natti kutaa jechuudha. Sana booda dan jettaniin eega email galchitan booda haala kanaan yeroo feetanitti email kooda san irraa balleessuuf disable kan jedhu kana tuqtanii piinii keessan jijjiirachuuf kana tuqtanii email keessanis jijjiiruuf kan biraas galchuuf haala kanaan asirratti tuqtu jechuudha. Kanaaf haala kanaan lakkoofsa keessan eeggachuu qabdan. Of eeggannoo bareedduudha. Kanaaf ishee tana dirqamatti itti fayyadamuu qabdan hundi keessanuu. Kanaaf viidiyoo tanarraa barnoota hedduu akka argattan abdiin qaba. Akka isinitti toltus dhibbaan ni abdadha. Garuu kan isinirraa dirqamni jirtu hiriyoota keessaniif sheer gochuudha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagahaan naaf tura. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim Beejintoo Kamaal Appidha. Nagahatti.